akkana kun lama sadeen takka yeroo ulmaa haga ulmatti iyyuu isin gargaara yoo argattanii manatti ol bitattanii xixiqqaa akkana shaarbii xixiqqaa akkana gubbarraan uffatuu fi akkana gargaaruuf fudhadhe tuuttaa sadeen kana wanta wal bira qabee isin agarsiisaa jiruuf wahiif ilaala tuuttaa kana yeroo bittan tuuttaa akkana kana osoo bituu baattanii akka malee bare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii arralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa immoo borsaa hospitaalaati. Yeroo dahuudhaaf ji'a 9 fixannee xaaxaa kenna fixatuuf ilmoo kenna nagaan harkatti qabannee galuudhaaf gara mana yaalaa deemnu maal qabannee deemna maaltu nu barbaachisa maal faa qabannee deemna ka jedhu wanta ani yeroo ani hospitaala deemu qabadhee deemu kana na barbaachise ka itti fayyadame hunda takka takkaan isin agarsiisa. Haga gama viidiyoon dabarree immoo yoo jaallattanii isinitti tolee jedhe like gochuu hin dagatina. Maatiin haaraa dhuftanillee subscribe godhaa gara maatii kanaa ida'ama ammoo share gochuu hin dagatina. Yoo isinitti tolee sakandii mata ka qofa isinitti fudhatti rikomandii godhaa hin jiru viidiyoo haga hojjetu dhiise addaan ture jira nama hedduu bira gahaa hin jiru obboleewwan hedduun irraa haa fayyadamtu share godhaa waliin gahaa. Isin agarsiisu waa sadi bakka sadiitti qoodee tokko wanta haadhaaf barbaachisu lammaffaa wanta beebiidhaaf barbaachisu sadaffaa nama waahila si wajjin deemu abbaa manaa kee ta'ee obboleewwan nama si wajjin deemu jalqaba haadhaarraa jalqaba ammoo ani ka akka bakka kennaa kinoo naannoo ani jiraadhu kanatti na barbaachisuuti ka isinii himaa jiru. Wanta isinii himaa jiru kana qofa irratti of gadi hin dhiisina maaliif iyyuu biyyi hundiyyuu garagaraa seera garagaraa qaba. Wanta asitti ana na barbaachisu yookaan isin hin barbaachisu wanta asitti ana hin barbaachisne yookaan isin barbaachisa ta'a. Kanaafi wanta nama isin agarsiisu kana qofa irratti of gadi hin dhiisinaati. Akka naannoo keessanitti illee hospitaalli isin deemuu barbaadan maal tokko barbaachisu maal akka achi keessatti namaa godhaniifi isin hoo maal akka qabattanii deemuu qabdan beekuu qabdanii fakkeenya ammoo kiyyuma kanarraa fudhattanii of qopheessuu dandeettanii. Ani amma wanta ani walitti guuree isin agarsiisuu barbaadu kun hundi waan anas dura walitti qabadhee itti hajame ammaan kana isinuma agarsiisuudhaaf takka takkaan walitti guuraa jira. Ka keessaa dagadhellee yoo jiraate isinumti itti idaadhaadha. Ka yaadadheessa kanneen walitti guuree isin agarsiisaa jira inshallah. Jalqaba irratti ani wanni godhu yeroo amma kinoo doktoroonni guyyaa hagasii keessatti hin deetti jedhanii naa qaban guyyaan sun kalaahaa dhufe guyyaan 3-4 yookaan guyyaan 2 akka safetti rifeensa kiyya maaskii garagaraa dhadhaa wanta adda addaa dibadheetti kiliinii godhee akka torbaan 3-4 deebi'eetti hin deebinetti kiliinii godheeti ka rifeensa kiyya dhahadhu akka cabaraahee yeroo ciniinsuudhaaf achi deemu shayxaana si nyaadhu jedhuun fakkaannetti rifeensa ofirraa dhahaa ofirratti hin dagatina maaliif yeroo ciniinsuu sani of quban qabdanii rifeensi keessan cabaree ta'ee shayxaana ta'e akkana gadi taa'a. Kanaafiyyuu rifeen tokkoffaa wanti isin gochuu qabdan rifeensa keessan dhahadhaadha. Ammallee yeroo ciddeettanii jettanii ulmaa keessatti amma rifeensa keessan harka nannaquun tuttuquun isin waan hin mijanneefi rifeensa dhahatanii qophaa'anii eeguun bareedaadha. Guyyaa deettu rabbumaa beeka garuu guyyaa doktoroonni isin jedhan jala yoo kalooftee of qopheessite bareedaadha. Jalqaba irratti kinoo kun gaawoniidha. Kaani qopheeffadhe keessaa tokko gaawonii akkanaati. Dheeraadha miilallee ga'u haga koomee miilatti gadi dheerata akkana kinoo fuula duraan banamu kana kuni wanti nama barbaachisuuf yeroo dahumsaadhaaf deemtu yeroo ciniinsifattu sanitti uffati sii kennamaa kaatechi keessatti itti fayyadamtu ka yeroo ciniinsullee si fayyadu deettee boodallee haga hospitaala keessaa gadi baatutti itti fayyadamtu hin jira yoo ka isaaniif fayyadamuu hin barbaanne keetiif fayyadamta akkasuma ammallee hospitaalli kenninellee waan jiruuf of qopheessitee maalumaafiyyuu wanta si barbaachisu hunda qabattee yoo deemte bareedaadha. Amma ka akkanaa kanneen yoo argattanii ka fuula duraan banamu kanneen argattanii fudhattanii yeroo hospitaala deemtan doktoroonni ciniinsuudhaa fi garaa keessan ilmoo laaluu wanta adda addaa sinarraa lallaaluu amma dhufanii cheekaappii sin godhan waan ta'eef fuuluma dura kanaan ofirraa banta wanta uffata kan kee ofirraa ol qabaa ooltu hin jiru akkanatti ofirraa ol baastu hin jiru kanuma fuula duraan godhatteeti kino asiin ofirraa banta silaalanii yeroo barbaaddeemmoo hin qollofatta samboodallee ammallee yeroo hoosisaa ilmoo kan kee deetteettillee si barbaachisa akka malee si gargaara. Sin dhibu asuma fuula dura kanaan ofirraa banteeti harma kan kee kenniteefi ka beebillee hoosisuu dandeettu. Akkana kun 2-3 takka yeroo ulmaa haga ulmatti iyyuu isin gargaara yoo argattanii manatti ol bitattanii hospitaalallee qabadhee deemee ka yeroo ciniinsuudhaafillee yoo na fayyade jedhee harma hoosisuudhaafillee eega dahee geesseellee ka akkana kana qabadhee deemee
fakkeenya kanumarraa fudhattanii kam akkanaa kana yoo qopheeffattan bareedaadha. Ammas kunis kabiraati. Kuni ammoo yeroo dahee booda kan itti fayyadame kaduraa san yoo ciniinsuurratti na fayyade jedheeti ka ciniinsuudhaaf qabadhee deeme. Kuni ammoo eega dahee booda hospitaala keessatti kunilleen dheeraadha, qamisii dheeraadha, bijaamaadha akkuma argitan kana. Kunini yeroo dahee booda kana gargaare kinoo akkuma argitan qomni isaa bal'aadha. Daa'ima kiyya hoosisuudhaaf yeroo barbaade akkuma karee fi kaanitti uffata kiyya wanta akkana ofirraa ol baasaa oolu hin jiru. Kanuma asiin akkanatti gadi baasee harma kiyya hoosisa. Harmaaf na fayyada kunilleen bijaamaadha. Akkanaa kunilleen isin gargaara. Garuu heddummeessitanii yoo uffata guurtanii deemuu baattanillee bareedaadha. Hospitaala keessa guyyaa 2-3 yoo opereeshin dandeettanillee haga guyyaa 5 qofa natti fakkaate hospitaala keessa turanii. Information akka naannoo kiyyatti kaane beeku isin ammoo bakka deemtan hubatuu qabdanii. Uffata baay'iftanii yoo deemtanillee fe'ii qofa isinitti ta'a. Yoo xiqqeeftanii wanta isin barbaachisu dhiiftanii deemtanillee achitti rakkattanii wanta isin barbaachisu hundarraayyuu takka lama fudhattanii yoo deemtan akka malee bareedaadha. Dhabdanii achitti rakkaturra isinitti baay'atee galuun bareeda. Garuu akka seenaan shaanxaa guddicha akka nama godaanuudhaaf deemu walitti guurtanii hin deemina. Hundarraayyuu takka yoo fudhattan bareedaadha. Sadaffaarratti ammas wanta ani fudhadhe yoo jiraate diriyaa akkanaati. Diriyaa akkanaallee tokkuma fudhadhe. Diriyaa baattiidha. Kunilleen dheeraadha akkasuma gadi dheerata. Kana yeroo hoosisuuf na gargaara. Kunillee hoosisaa fudhadhe achi keessatti. Dahee boodallee kaa'atuudhaaf natti tola. Akkasuma ammallee harma hoosisuudhaaf qaata baqaqsee jiraayyuu itti fayyadamaa jira. Haaraa miti kan duraan mana keessatti itti fayyadamtan dullacha yoo jiraate akkasii bareedaadha. Ulmaan haguma xiqqaadha keessa bahanii tara waan ta'eef uffata kan kee haaraa yoo ofirraa balleefte ulmaa keessa baatee dabarte uffata kaa'attu dhabda. Kanaaf dullacha akkanaa itti fayyadamu yeroo dheeraa itti fayyadamtanii amma sanarraa dullaa yoo itti fayyadamtan bareedaadha. Kun amma kan itti fayyadamaa jiru kalee kanaan bobaa kana jalaan baqaskee harma kennaa fi asiin ammoo qaama kiyya guutuu na sattara. Akkanaa kanallee fudhadhee deeme. Kanallee tokkuma fudhadhee hospitaala keessa guyyuma 1-2 kana ammoo yeroo ciniinsuutiif fudhadhee 3 afuraffaarratti ammallee kan fudhadhe keessaa kana ammoo yeroo hospitaala bahu kaawwadhee akka galuuf akka na gargaaruuf fudhadhe. Kunilleen akkasuma lallaafaadha. Uffata babal'aa yoo fudhattan bareedaadha. Isinirraa babal'ata. Isin hin cinqu isinitti mamaxxane yeroo ulmaa sanitti. Kunilleen akkuma isin argitan diriyaa dheeraadha. Ammoo kana wanta hin jaaladhe keessa kophatti adda shaarbii uffadhu nan barbaachisu. Gubbaa kanarraan innis shaarbii isaa mataa isaa qaba. Fuula kana duraanillee akkuma argitan meetoo fuulli isaa dur fuula kana duraanillee ziippii qaba. Ziippii kan akkan godhee daa'ima kiyya harma hoosisuu danda'a. Deebi'ee warraa ba'e ol cufadha. Akkasuma ammallee dahee achi keessatti namni garagaraa keessummaan na gaafatu yoo dhufe kanuma gubbarraan kaahadha. Kan shaarbii biraa deeme hin barbaadu kana gubbarraan uffadha. Daa'ima kiyya jidduutti yoo boo'e asumaan harma kiyya baasee hoosisa. Akka malee na gargaare achi keessallee godhatuufillee keessummaan namni yoo achitti hospitaala keessatti gaafatuuf dhufe akka malee bareedaadha. Ammallee hospitaala keessatti tokko asitti isiniin dhiheessinee fudhachuu yoo barbaadan hospitaala keessatti daa'ima keessan wajjin footoo ka'uudhaa fi yaadannoof akka ta'u wanta garagaraaf isin barbaachisu uffata kaahattanii galtan babbareeda akkasii yoo fudhattanillee bareeda. Garuu ofitti hin baay'isinaa tokko lama qofa godha wanta hundayyuu. Ani kanuma wajjin daa'ima kiyya wajjin footoo illee ka'ee kanuma kaahadhee galee kanuma deebi'ee ammallee hospitaala keessatti illee yeroo namni natti dhufuuf ta'u uffadhe. Irra guddaa kanuma fayyadame. Ammas wanti ani fayyadame lamaan kana tokko shaarbii fudhadhee shaarbii babal'aa ittillee guddaallee fayyadamne akkanumaan fudhadhee ka'ee malee ittillee fayyadamne shaarbii tokko maalumaafiyyuu waan ta'uun beeku jedhee aga guyyaachi keessa turullee beeku jedhee shaarbii tokko fudhadhee shaarbiillee uffata reefii kanneen yeroo uffadhu gubbarraan uffadha jedhee fudhadhee. Ammas tokko kana kan itti fayyadame uffata reefii isin agarsiisan gubbarraa wanta uffatan hin qabne kana gubbarraa shaarbii xixiqqaa akkana gubbarraan uffatuu fi akkana gargaaruuf fudhadhe.
akkana kanamarraa hin buune kanamarraa amma akkana kana yoo fudhattan kuni namarraa sololata asii gana ofitti maruu qabda akkana kana ammoo ofumarra bichaa goota sirraallee hin bu'u akkana kana fudhadhe kinoon kanamarraa hin buune kana isin ammoo kan isinitti tolu shaarbii xixiqqaa iskaarbii akkanaallee tokko fudhadhe shaarbii uffatanis tokko fudhadhe diriyaabaattii tokko fudhadhe bijaamaa asin hoosisuuf naaf ta'u lama fudhadhe tokko ciniinsuuf tokko yeroo daheerraa bahellee na gargaaru haga keessa turu hin beeku jedheeti sanarraa kaka'ee kana fudhadhe haga uffata gubbarraan uffatan nagasuma fudhadhe deeme amma si surreellee hin dagatinaa surree jalaan godhatan lamaan takka yoo fudhattan bareeda innillee akka malee sin gargaaraa jalaan dhangala'aa adda addaa namarraa bahaa amma jijjiiratuun bareeda surreellee hin irraanfatinaa surree fufurdaa yeroo galtanillee kaahattanii galtanii achi keessattillee katti fayyadamtan yeroo deemtanis kaahattanii deemtan surreellee hin dagatinaa deebi'ee ammallee kaalsiillee ka achi keessa godhatuuf isin fayyadu ka achi keessatti yeroo ciniinsuu san akka miilli keessan isin qorratu hin ayyaminaa fi kaalsii godhattanii deemtanii fi ka achi keessatti fayyadamtan ka yeroo galtanillee kaahattanii galtan kaalsii sadeen takka yoo fudhattan bareedaadha kaalsii akkanaa nama kaalsii akkanaa kana fudhadhee deeme fufurdaadha keessisaa akka suufaa jira akka malee namatti tola furdaadha dafeellee nama oowwisaa kaalsii akkanaa kana sadeen takka fudhadhee deeme dhumarratti ammallee wanti ani fudhadhe ammas tokko wanti ani fudhadhe akkana dichaasee sin agarsiisaa paantiidha paantii jalaan kaahatanii isallee sadeen tokko fudhadhee deeme injiraam hospitaala keenya keessatti nuu kennan hin kennama paadii ka jalaan godhattu maqaan maal jedhama moodeesillee sii kennanii paantiillee sii kennanii garuu wanta taatu wanta si qabatu wanta achitti akkatti hajamtu beeytu waan ta'eef yoo fudhattee deemte bareedaadha akkasuma yoo hospitaala sin deemtan keessattillee namaa hin kennine isin gargaaraa isallee fudhadhaa deemaa isiniin jedha ammas tokko kana moodeesiidha bifa lamaan kanaaniyyuu gosa lamaan kanaaniyyuu fudhadhee xiqqishuma fudhadhee deeme ani hospitaala nu deemnu keessatti nuu kennanii ka fudhannee nu galluuniyyuu nuu kennan kan achi keessatti itti fayyadamnu qofaa miti wanta achi sirraa hafe hundayyuu fudhattee galtaa garuu wanta taatu waan hin beeyneef xiqqeessitee yoo fudhattee deemte bareedaadha nama xiqqeessee fudhadhee deeme kuni ka akka paantiiti ofirrumaa ofitti qofa ol keetta akka malee namatti tola kana hin jaaladha xaaxaa hin baay'atu ofumatti ol keetta qofa kuni ammoo ka isiniyyuu hin beeytanii kunillee ka ofitti of jalatti maxxansanii kana qofallee fudhatuu dandeettan kana qofallee fudhatuu dandeettan garuu ani lamaan iyyuu akkana barbaachisu xiqqeessee fudhadhee deeme ittuun hajamne ittiin fayyadamne kama hospitaalaatiin fayyadamee kiyya manatti hin galadhe garuu wama taataaniif iyyuu waan hin beekneef akkanallee xiqqeessitanii yoo fudhattanillee bareedaadha dhumarratti ammallee wanta sin barbaachisu wanta fuula diddibatan akkanaati vaaziliinii fa'aa amma akka malee nama gargaara yeroo ciniinsuu sanitti hidhiin akka malee si goga hidhiin akka malee nama goggoga waan ta'eef vaaziliinii xixiqqeessanii meeshaa xiqqaa akkanaa kanayyoo fudhattanii deemtan vaaziliinillee akka malee sin gargaara hin irraanfatina wanta irraanfatuu hin qabne keessaa tokko vaaziliiniidha ammas burusha ilkaaniitii fi saamunaa ilkaaniiti kireemii qaama dibattanillee ofirraa hin irraanfatinaa saamunaa qaaman dhiqatan kireemii qaama keessan akka isin hin goggofneef achi keessatti diddibattan hoo nama meekaappii fayyadamu ta'ellee meekaappii xiqqaa isaa akka isin gargaaruutti xiqqeeftanii yoo fudhattan bareeda akka malee isin gargaara achi keessa yeroo qaama dhiqattanii gadi baatan qaamni keessanis hin goggogaa wanta ibsattanii vaaziliinii akka hidhiin isin hin goggogneefi saamunaa ilkaanii yoo ka achi keessatti xiqqoo meekaappii diddibattanii footoo ka'uu barbaaddanillee nama meekaappii fayyadamu yoo ta'e xiqqeeftanii meeshaa xixiqqaadhaan amma kireemii meeshaa kanarrallee xiqqaa meeshaa akkanaa kanafaa keessatti xiqqeeftanii yoo fudhattanii deemtan wanta akkanaa xixiqqaa kanafaa keessatti hooshittoo wanta garagaraa dibattan ta'ellee xiqqeeftanii wanta akkanaa kanatti naqxanii meeshaa xixiqqaadhaan akka fe'iin isinitti hin baay'anne akka isinitti hin guddanneef yoo qabattanii deemtan akka malee isin gargaara. Ammas shaampoo mataa yoo nama rifeensa achi keessa akka dhiqatu ta'e shaampoo rifeensaallee yoo fudhattanii deemtan bareedaan rifeensa kiyya manumatti dhiqadhee qophaa'ee dhahadheeti ka deemu rifeensa hin dhiqadhu qaama qofa ka dhiqadhu wanta qaamaan dhiqatanillee kino isboonjii garagaraa ka qaamaan dhiqatanillee hoo barbaaddan wanta isin gargaaru hunda xixiqqeeftanii fudhattanii amma ammoo gara ka uffata beebiidhaaf maal qabadhee deema. Uffanni beebii kino akkuma argitan kana tuuttaalee xixiqqaa akkana kana lamaan tokko kan fudhadhee deeme
hospitaala keenya keessatti uffata beebiillee nun barbaachisu. Yeroo beebiin dhalatee irraa haga beebiin manatti galuuf ta'utti uffata hospitaalaatiin ka fayyadamu. Yoo hin barbaanne keessan hin fayyadamuu barbaaddan keessan fudhatuu dandeettanii. Ammoo yeroo gara manaa galuudhaaf ta'an uffata keenya katti kennu kasaanii achitti irraa baafnee uffata keenya katti kennee gallu. Kanaaf uffata beebiillee gaafattanii akka isin barbaachisutti osoo ofitti hin baay'ifne 2-3 tokko akkana fudhattanii deemtan bareedaadha. Tuuttaa sadeen kana wanta wal bira qabeessin agarsiisaa jiruuf wahiif ilaala. Tuuttaa kana yeroo bittan tuuttaa akkanaa kana osoo bituu baattanii akka malee bareedaadha. Tuuttaa amma isin agarsiisaa jiru kun akkana walitti qollafamu kana isin agarsiisuuf gosa 3 gadi fuudhee fide. Tuuttaa akkana walitti qollafamu kana akka malee nama dhiba yeroo daa'imatti keettuu daa'ibarsiifaa jijjiirtu hagatiin qolloftuu maal jettu sillee yeroo sirraa fudhata sabrii si fixachiisa beebiillee yeroo garii hin booya hagati qolloftuu sinneegu. Akka malee yeroo namaaf irraa fixata gaarii miti. Tuuttaa akkanaa kana yeroo bittan osoo bituu baattanii bareedaadha. Haga kana bittanii kinoo ka akkanaa asiin wanna ziippiidhaan cufamu kanneen yoo bittan bareedaadha. Kun amma ziippii tokko kanaaf kun iyyuu garaagarummaa qaba. Kun ziippii tokko kanarra hin caala. Amma kinoo ka asiin banamu kanarra kanatu caala. Ziippii tokko akka malee easyidha kun amma naman dhibu oluma qofa cuftee gadi banta. Kanaaf kana lamaan caalurrallee kanatu jira kun akkana kana faayoo amma argattanii bitattan akka malee bareedaadha yeroo bittan laaltanii kino kun amma ziippii bakka lamaa qaba kino amma akkuma isinin mul'atu beeku asiillee hin qaba yoo olii gadi baduu barbaaddanillee asumaa gadi bantanii yoo daayibarsii qofa jijjiiruu barbaaddanillee miiluma isaa kanarraa fuutaniiti ol bantanii akka malee nama gargaara kun yeroollee namarraan fixatu namatti tolallee gubbaa kanarraallee ol cuftaa jala kanarraallee gad cuftaa akkanaa kana faayoo argattanii bittan akka malee bareedaadha yeroo bituuf taatan akkasii addaan laaltanii bittan akka malee nama gargaara. Uffata akkanaa kana wanta fudhatanii deebi'aa gara biraa tarii toopika biraa keessa seenaa jira. Uffata akkanaa kana kinoo akka jalaan kaawwatan akkanaa kanneen wajjin kamaachii ta'u amma fakkeenya isunuma agarsiisuuf ani bira bahee taree jira. Uffata fakkeenyaa fi kana tokko yoo fuutan kana tokko ka jalaan kaayatan kana tokko yoo fuutan ka akkanaa tokko ka jalaan kaayatan akkas gootanii kamaachii ta'u walitti fuutanii yoo deemtan lamaan takka nama tokko ka achi keessa footoo wajjin ka'uun footoo itti kaayee footoo kakkaasuu yaadannoodhaa fi tokko ammoo ka yeroo hospitaalaa baanu itti kaayee bahu akkatti firima lama fuudhan abbaa lamaan takka fuudha achi keessa akka isaanii fayyadamna waan ta'eef waan beekuu fi lamuma takka fuudha guddaa hin fuudhu. Ammas uffata daa'imaa keessaa kaalsii xixiqqaa akkana kana lamaan tokko wanta ta'u hin beekuun keessa itti fayyadame jedheeti kaalsii akkanaa xixiqqaa lamaan takka fuudhaa fi ammas koofiyaa akkanaa daa'imni yeroo dhalatte mataan banaa ta'uu hin qabu achi keessatti akkuma daa'imni dhalateen iyyuu itti kaa'anii hospitaala keessatti yoo warri hospitaala hin qabne illee kan kee fayyadamta daftee akkana sadeen takka yoo fuutee deemte bareedaadha. Yoo hospitaala sii kennanitti fayyadamte maashaallah yoo hospitaala keessa hin jirre ammoo akkanaa kana yoo fuuteef bareedaadha. Koofiyaa akkanaa kanneen sadeen takka fuudhii fi deemnillee si gargaara. Ammas tokko amsoolaa xixiqqaa akkanaa kana ansoolaan kun guddaallee hin qaban achi hospitaala keessatti amma nuuf kennanii guddaallee ittiin fayyadamu garuu wanta hin beeku jedhee akkanaa tokkuma fuudhee deema guddaa hin fuudhu. Amsoolaan kun wanti si gargaaru keessaa tokko daa'imallee itti uffisuu hin dandeetta. Daa'imatti mammartee daa'ima wajjin uffistee raffisuullee dandeetta qabatullee dandeetta jechuudha. Ammallee daa'ima kan kee hoosiftee yeroo jettu di'achiisuudha. Afasirra keettee di'achiisuu dandeetta akka malee nama gargaaraa kanallee yoo fudhattanis hin gargaara. Tokko ammas kana biddilibsii xixiqqaa ka daa'imaati. Itti uffistanii yeroo galtaniif isin fayyada malee achi keessatti illee guddaa nama fayyadu. Biddilibsii akkanaa kana yeroo galtaniin isin gargaara yeroo itti uffistanii yeroo hospitaala keessaa bahuudhaaf deemtan itti uffistanii. Ammas tokko daayiparsiidha. Daayiparsii fi waayipsii kun akkuma sitti argitanii kanallee hin jira achi keessatti hospitaala keessan namaaf kennanii garuu hooka isiniin kennine ta'e akkanaa kana baay'iftanii yoo deemtanii kana tokkoo fi daayiparsii baay'iftanii yoo deemtanii isin gargaara. Dhumarratti ammas paasifaayeriidha. Kanallee yoo jaallattanii
daa'ima keessan barsiisuu barbaaddaniif isin gargaara immoo hin jaallannellee dhiisuu dandeettan dirqamni hin jiru. Ammas tokko wanta ani dagadhe chaarjarii silkii keessan chaarjarii isaallee fudhattanii deemtan erfoonii wanta garagaraa akkasii isin gargaara akka malee bareedaadha. Silipparii lallaafaa achi keessatti godhattan hin irraanfatinaan illee nama gargaaraa achi keessa godhattee deemta yeroo qaama dhiqattee jettullee godhatta. Silipparii illee hin dagatinaatti dabaladhaa nama dagadhe dhumarratti yaadataa jira. Abbaan manaa immoo yoo barbaade kompiitara isaa chaarjii isaa wajjin silkii isaa uffata halkanii ka jijjiiratu wanta isa barbaachisu isatu walitti guurrata. Kana fakkaata inshallah viidiyoon irraa yoo jaallattan laayik godhuu hin dagatinaa ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti irraaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.